Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Miseensi YouTube chaanaalii koo maatii taanee walii wajjin deemaa jirru. Akkuma kanaan dura waadaa isiniif galee ture deddeebi'ee ammas amman yeroo argadheef ammanaa danda'ametti sagalee Waaqayyoo bifa garaa garaatiin isiniif dhiyeessuudhaaf of kenneen jira. Baay'ee natti tola. Hirmaannaan keessan, na wajjin jiraachuun keessan, na hordofuun keessan, yaada naa kennuun keessan na jajjabeessaa jira. Ani wantan fedhu yoo jiraate waan hafuurri qulqulluun karaa kana dabarfatu, namni akka dhaggeeffatu, namni akka irraa waa baratu, yaada akka kennu, comment akka godhu, akka na jajjabeessu isa kanadha. Gorsi yoo jiraates namni akka na gorsu, jabaadhu, isa kana akkasitti qajeelchi kan naan jedhu yoo jiraate isa kana kanan barbaadu. Gara fuulduraatti maaltu beeka, Waaqayyoo waan gurguddaadhaan akka nuyi walitti dhufnu hin godhaa, yeroo bal'aa haala mijataa nuuf hin kenna. Isa kanaaf ammallee yaada keessan kan kanaan duraarra caalaa na wajjin akka inni itti fufu nan barbaada. Akkuma beekamu YouTube kanarraa darbee faarfannaan isiniif ni dhiyaata. Akkasumas sagalee Waaqayyoo ni dhiyaata. Gara fuulduraatti dhimmoota barbaachisoo irratti gorsiif wanti tokko asirraan ni dhiyaata. Kaayyoon YouTube'n kun banameef inni guddaan isaan barraa'anii jiru. Asirratti wantoota hojjetaman gara fuulduraatti pilaaniin YouTube kanaa gurguddaadha. Ammaaf garuu sagalee Waaqayyoo akkuma waliin barachuu itti fufnetti itti fufna. Har'a garuu sagalee waliin jalqabne gidduu kanaarraa xiqqoo adda kan ta'in qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Sagaleen waliin jalqabne gidduu kanaa akkuma itti fufetti jira. Poointii 2-3 tokko itti dabalee ergan jedhee gara mata-duree biraatti walii wajjin ceenaa. Har'a hafuurri qulqulluun keessa koo kan inni bulchee akkan isin eebbisu yookiin isiniif kadhadhuudha. Yeroo baay'ee wanta baay'ee biyya lafaa kana keessatti na quunnamee amman jiraadhe keessatti argeera. Mana namaa keessatti, jireenya namaa keessatti waan baay'ee argeera. Namoonni baay'een carraa gurguddaa qabu, eebba qabu, qabeenya baay'ee argataniiru, mana bareedaa argataniiru, maayiraaga gurguddaa qabu. Garuu immoo baay'eedhaaf hin eebbifamne. Namoonni baay'een maayiraaguma guddaa baatanii aannaaf dhiphinaan jiraatu. Namoonni baay'een qabeenyuma guddaa qabaatanii rakkina gurguddaadhaan jiraatu. Namoonni baay'een wanti Waaqayyo isaaniif kenne namni isaan harkatti ta'u sababa ittiin manni isaanii diigamu, sababa ittiin jireenya isaanii badu yeroo inni ta'u in argama. Isa kanatu keessa koo yeroo hundumaa naanna'a. Bifa barreeffamaan waggoottan 3-4 dura waanan Feesbuukii koo irratti barreessee namoonni waliin gahaa kan turan jira. Inni kun keessa koo naanna'a ammallee bifa sagalee YouTube kanaan akkan dubbadhu. Namni hundinuu fokas godhee akka irratti kadhate xiyyeeffatu keessa koo bulaa. Innis maa'inni fakkeenya akka nuu ta'utti sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko walii wajjin ilaallee iddoo sanaa wajjin wantoota wal fakkaatan kanarratti Waaqayyoon hafuura qulqulluu biraa eebba eegganna. Macaafa Saamu'eel isa 2 lakkoofsa 24-25 irra kan jiru nan dubbisa. Daawit yommus Baatisheebaa haadha manaasaa hin jajjabeesse. Ergasii inni gara ishee dhaqee ishee bira hin ga'e. Isheen ilma isaaf hin deesse. Inni immoo maqaa mucichaa Solomoonitti moggaase. Waaqayyo mucicha hin jaallate.
Waaqayyo mucicha sababii jaallateef maqaa mucichaa Yidiidiyaatti akka moggaasuuf Naataan raajicha hin abboome. Yidiidiyaa jechuun Waaqayyo biratti kan jaallatame jechuudha jedha. Mucaan Daawitiif dhalate inni lammaffaa kun Solomoon jedhama. Mucaan inni duraa sababii dhiiga abbaa manaa Baatisheebaa karaa jallinaatiin Daawit dhangalaaseef jecha cubbuun sun Daawitiif dhiifamee iji cubbuu sanaa garuu mucaan Daawit inni hangafaa in fayya Baatisheebaa irraa kan inni godhatee in fayya jedhaniituma eeganii du'ee jedha. Inni lammaffaa kun Daawit Baatisheebaa jajjabeessuuf gaafa itti dhiyaatu garaa Baatisheebaa keessatti hafee jedha. Garaa Baatisheebaa keessatti hafee dhalate jedha. Gaafa dhalatu tarii yaadee Baatisheebaa akkasumas yaadi Daawit mucaan kun akkuma isa kanaan duraa ta'a kan jedhu tarii sodaan keessa isaanii jiraachuu mala akkuma kanaan duraa ta'a dhiigi sun nu biraan hafne kan jedhu in yaadu ta'a. Garuu Waaqayyo mucicha in jaallate jedha. Mucicha in jaallate. Akka jaallate mirkaneessuuf immoo Naataan raajicha gara sanatti ergeetu ani mucicha jaalladheeraa maqaa mucichaa Yidiidiyaa jedhaati moggaasaa. Jedhii dhaqii moggaasii. Yidiidiyaa jechuun Waaqayyo biratti kan jaallatame jechuudha. Baay'ee waan nama dinqu Solomoon mucummaa isaarraa jalqabee fuula Waaqa duratti kan jaallatameedha. Jaallatamaadha. Yidiidiyaa jechuun mucaa jaalalaati. Mucaa Waaqayyo jaallatu. Mucaa Waaqayyo araara baay'isiif. Mucaa Waaqayyo bara araaraa keessa akka inni dhalatu godhe. Bara carraan cubbuudhaan baduu mucaa irraa bu'eedha. Galanni Waaqayyo gooftaa maccaatiif haa ta'u. Mucaa irraa bu'eedha. Akkuma kanaan duraa ta'a jedhanii yaadu turanii garuu akkas hin taane mucicha Waaqayyo jaallatee Yidiidiyaa maqaa jedhu kenneef. Yidiidiyaan maqaa badhaasaati. Maqaa jaalalaati. Maqaa jaallatamummaati. Maqaa fuula Waaqayyoo duratti fudhatama argachuuti. Waan nama dhibu seenaan Solomoon guddaadha. Wallaalummaa isaa irratti maqaan inni qabu kun kennaa ta'ee isaa wajjin guddachuurraa kan ka'e nama ogummaa waan kadhatu beeku, waan hojjetu beeku, waan godhu beeku ta'ee guddate. Akkasuma biyya isaa keessattis jaallatamee, saba isaa keessattis jaallatamee barcuma mootummaa abbaa isaatiillee nama qabatu ta'e. Fagoof dhiyoorraa ogummaa mucaa kanaa, ogummaa Solomooniin barbaacha jaalalli guddaan isaaf kenname, jaallatamummaa guddaan isaaf kenname. Garuu ijoo tokkotu jira. Maqaan Solomoon Yidiidiyaadha. Yidiidiyaa jechuun Waaqayyo biratti kan jaallatame jechuudha. Galgalli Solomoon kan inni bade baay'ina jaalalaatiin galgalli Solomoon bade. Baay'ina jaallatamuutiin bade. Ilaa hubadhaa jaallatamuun galgala namaa hin balleessa jedhamee yaadamu. Jaallatamuudhaan galgalli namaa hin bada jedhamee yaadamu. Garuu Solomoon jaallatamuudhaan galgalli isaa bade. Jaallatamuu baay'ina jaalalaa keessa Waaqa isaarraa galagaluudhaan Solomoon jaallatamuudhaan galgalli isaa bade. Solomoon maqaa isaaf ganama kennametu galgala akka inni baduuf akka inni maqaan isaa xuraa'uuf sababa ta'e. Maqaa ganama isaaf kenname. Maqaa Waaqayyo isaaf kenne. Maqaa guddinaaf Waaqayyo isaaf kenne. Maqaa araaraaf Waaqayyo isaaf kenne. Maqaa Waaqayyo ittiin gaarummaa mana Daawititti agarsiise maqaa Yidiidiyaa, maqaa jaallatamummaa inni qabutu Solomooniin galgalli isaa akka inni badu godhe. Jaallatamummaan galgala namaa balleessuu danda'a yoo namaaf hin eebbifamin. Yoo namaaf hin eebbifamin jaallatamummaan galgala namaa balleessuu danda'a. Kan kana fakkaatu baay'ee arguu dandeenya. Hangafummaan Esaawuun qabu Esaawudhaaf hin eebbifame. Hangafummaan Esaawuun qabu Esaawudhaaf hin eebbifame. Maqaa hangafummaa baatee dhugaa hangafummaa of harkatti qabatee hangafummaa utuu qabu garuu hangafummaan isaaf hin eebbifame.
hangafummaan isaaf hin eebbifamu. Kanaaf egaa maal jechuun barbaade, yeroo tokko tokko wanti Waaqayyo nuuf kennu, wanti Waaqayyo dabarsee nuu kennu, wanti Waaqayyo badhaasa godhee nuu kennu, ittiin akka nuyi miidhamnu, ittiin akka nuyi bannu yeroo nuti ta'u jira. Akka galgalli keenya ittiin badu yeroo nuti ta'u jira. Har'a waan baay'ee ilaallee arguu dandeenya. Namoota baay'een gaa'ila bareedaa qabu fakkaatu. Garuu keessa gaafa galan manni isaanii, jireenyi isaanii gargar ba'ee miidhamee jira. Gaddaaf dhiphinaan walii wajjin jiraatu. Namoonni baay'een bifa bareedaa wajjin dhalatu. Garuu isaaniif hin eebbifamu. Baay'een isaanii bifa bareedaa baatanii jireenya hin taane, akka hin taane namirraa goruudhaan bakkee kana keessa kan jiraatan namoota danuutu jira. Namoonni baay'een maayiraaga gurguddaa, sammuu gurguddaa baatanii deemu. Garuu immoo qalbiin keessaa fuudhamuudhaan beekumsa qabanitti akka fayyadaman akka hin nyaanne ta'uudhaan bakkeedhaa kan nama kadhatan baay'eedha. Namoonni baay'een dhalli isaaniif kennamee dhala qabu. Haala gaariidhaanis guddifachuu danda'u. Garuu dhala isaanii keessaa qalbiin fuudhamuudhaan maan haalaatti dhala? Otuun argachuu baadheera ta'e jedhanii Waaqayyo irratti kan guunguman baay'eetu jira irra lafaa kana. Inni dhabe maan dhabe jedhee akkuma bo'u, inni argates sababa isaaf eebbifamuu dideef maan argadhe jedhee kan boosu baay'eedha. Namoonni baay'een umurii dheeraa argatanii, umurii dheeraa qabaatanii, umuriin isaanii lafarra dheerateera amma nama tokko ga'aniiru. Garuu umurii isaanii walakkaa siree wajjin wallaansoo wal qabuudhaan kan dabarsan namoota baay'eetu jira. 60 jiraatu yoo ta'e umuriin isaanii 20 yookaan du'an yookaan jiraatan siree irratti kan hidhaman, namni isaan kan nuffu namoota baay'eetu jira. Irri lafaa kun waan baay'ee wajjin kan wal makee jirudha. Namoonni baay'een qabeenyaa gurguddaa qabu. Guyyaatti birrii meeqa galchaa kan oolan, kan nagadan, kan barsiisan, karaa adda addaa hojii meeqa kan hojjetan danuudha. Garuu immoo sababii dhukkuba dhanna isaanii keessa jiruutiif jecha waan gaarii nyaachuu hin danda'an. Namoonni baay'een rakkina kana keessa deddeebi'u. Har'a maqaa isa jiraataa Yesuus Kiristoosiin eebba tokkoon isin eebbisa. Keeti jedhee Waaqayyo kan siif kenne siif haa eebbifamu. Keeti jedhee Waaqayyo kan siif kenne siif haa eebbifamu. Keeti jedhee Waaqayyo kan siif kenne siif haa eebbifamu. Keeti jedhee Waaqayyo kan siif kenne siif haa eebbifamu. Umuriin Waaqayyo sii kenne siif haa eebbifamu. Gaa'illi Waaqayyo sii kenne siif haa eebbifamu. Qabeenyi Waaqayyo sii kenne siif haa eebbifamu. Bifti Waaqayyo siif kenne siif haa eebbifamu. Beekumsi Waaqayyo siif kenne siif haa eebbifamu. Dokumentiin Waaqayyo siif kenne irraan si ga'e, maayiraakii Waaqayyo siif kenne siif haa eebbifamu. Qabaattee akkatti nyaattu hin dhabin. Gaa'ila gaarii argattee gammachuu gaa'ila keetti hin dhabin. Maaddii bareedaa, maaddii guddaa argattee akkatti nyaattu hin dhabin. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin siif eebbiseera. Wanti Waaqayyo kan keeti jedhee sii kenne siif haa eebbifamu. Manni Waaqayyo sii kenne siif haa eebbifamu. Umuriin Waaqayyo siif kenne kolfaa gammadaa akka xumurtu maqaa gooftaa Yesuusiin siif haa eebbifamu. Umurii kee keessaa sireetti hidhamuu na fagaatu. Umurii kee keessaa gadduuf dhiphachuu na fagaatu. Umurii kee keessaa maraatummaa na fagaatu. Umurii kee keessaa wanti umurii Waaqayyo sii kenne keessaa maraatummaaf sireetti hidhamuuf namaan gargaaramuun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin har'aa jalqabee maqaa gooftaa Yesuusiin kan bade haa ta'u. Umuriin kee nagaaf gammachuun siif haa xumuramu. Wanti Waaqayyo keeti jedhee siif kenne siif haa eebbifamu. Keeti jedhee Waaqayyo kan siif kenne. Sababa ittiin maraattu siif hin ta'in. Dhalli Waaqayyo sii kenne siif haa eebbifamu. Sababa ittiin garaachi kee dhukkubsatu si jalaa hin ta'in. Jireenyi Waaqayyo siif kenne siif haa eebbifamu. Sababa ittiin baddu, sababa ittiin miidhamtu, sababa ittiin gadditu si jalaa hin ta'in.
Waaqayyo mana kee haa eebbisu. Waaqayyo dhala kee haa eebbisu. Keeti jedhee kan siif kenname maqaa gooftaa Iyyasuus Kiristoosiin siif kan eebbifame haa ta'u. Har'a isa kanatu keessa qopha. Abaarsaaf si jalaa akkam taane. Kan amante kan fudhatte yoo jiraatte. Abaarsaaf si jalaa akkam taane. Waaqayyo keeti jedhee waan sii kennee siif haa eebbisu. Umurii kee siif haa eebbisu. Dookimentii kee siif haa eebbisu. Bifa kee siif haa eebbisu. Beekumsa kee siif haa eebbisu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaa'illata argatte siif haa eebbifamu. Dhallata argatte kan eebbaas jalaa haa ta'an. Siif haa ta'an. Kan abaarsaa si jalaa hin ta'in. Kan si dhiphisan si jalaa hin ta'in. Kan maraatan si jalaa hin ta'in. Kan ati sababa isaaniitiif qara laaltu si jalaa hin ta'in. Sababa garaachi keetti miidhamu si jalaa hin ta'in. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin siif haa eebbifaman. Siif haa eebbifaman. Siif haa eebbifaman. Siif haa eebbifaman. Galanni Waaqayyo isa jiraataaf haa ta'u. Galanni Waaqayyo isa jiraataaf haa ta'u. Faarfannaa tokko walii wajjin faarfannee xumura. Hidhaan keenya nutti hin jiru hiikameera. Waanjoon keenya inni ulfaataan caccabeera. Garummaa Waaqa keenyaatu nu naanna'ee. Ba'uudhaaf galuu keenyaaf gammachuu ta'e. Waaqayyoodhaaf galaannu galataa qabna. Bojuu jalaatii baanee kanaaf faarfanna. Garummaa Waaqa keenyaatu nu naanna'ee. Ba'uudhaaf galuu keenyaaf gammachuu ta'e. Waaqayyoodhaaf galaannu galataa qabna. Bojuu jalaatii baanee kanaaf faarfanna. Hidhaan keenya nurra hin jiru hiikameera. Waanjoon keenya inni ulfaataan caccabeera. Hidhaan keenya nurra hin jiru hiikameera. Waanjoon keenya inni ulfaataan caccabeera. Garummaa Waaqa keenyaatu nu naanna'ee. Ba'uudhaaf galuu keenyaaf gammachuu ta'e. Waaqayyoodhaaf galaannu galataa qabna. Bojuu jalaatii baanee kanaaf faarfanna. Garummaa Waaqa keenyaatu nu naanna'ee. Ba'uudhaaf galuu keenyaaf gammachuu ta'e. Waaqayyoodhaaf galaannu galataa qabna. Bojuu jalaatii baanee kanaaf faarfanna. Hidhaan keenya nurra hin jiru hiikameera. Waanjoon keenya inni ulfaataan caccabeera. Hidhaan keenya nurra hin jiru hiikameera. Waanjoon keenya inni ulfaataan caccabeera.